Duraan hafu dhugaan qallatullee hin jitu jaallan wareegaman garaan haa yaadatu kakka baaruutumsaa kakka waaqoo guutu Haji Adam Saddo Haji Adam Jilo dubartiinis hedduutu akka murattuu dalloo kuulaniif daraartuu durbee afran qalloo kakkaabdi qopheetiif Mustafaa Harawwee Usmaayyoo eebbisaa kan himintu baay'ee seenaan haa yaadattu xiqqoon maqaa dhawee namni waan gaarii hojjetu ni jira yoom du'e mataan baduus maqaan ni jira yoom du'e. Jaalatanii jirtammoo irraa gammachuu qabdani? Irraa gammachuu qabdani? Faca'uu irraa gammachuu hin qabdu. Faca'uu irraa gammachuu qabdani? Hin qabdani? Kanaafuu maaltu barbaachisaa? Haala kamiin deemuu qabnaa gara fuulduraa waan kana sirreessu maal godhuu qabna ka jedhu irratti namni akka sirriitti mari'atee guyyaa murteessinee waan goonuu qabnu akka goonu haguuman isiniif hubachiisuu barbaanna. Kanaaf waggaa tokko deemee jira amma komiitii kana waliin sassaabuuf yaallee turreen milkoo. Ani bagaa ijoollee dargaggoodhaa umriin isaanii hadeeratu hin jira. Ta duraatiif maqaa dargaggoo Phoenixii. Wannin kana joofi nuti manguddoon silaa teenyee waa gorsinu ka teenyee waa qajeelchinu ganda keessatti lama lamaan tokko tokkoon namuu daba hojjanna malee waan tokko diriiraa uummata Oromootiif hojjanna jennee taariikni boru gabbaanee dubbanna. Manguddoo Phoenixiitiin hin jechaa jira. Anarraa qabee tokko hin jiru. Kalammaddiidhaa haawwan dargaggoo dhalan boodan dhaabban. Sadeessa shamarran yoo keeysan jiraan jaarmayni tokkolleen jabaachuu hin danda'u. Shamarranii fi haawwan manguddoon teessee uummata qajeeltu qabdu. Manguddoon sirrii qabdu gartee tamataadhaan fayyaa qabdu uummata isiitiif dhiitu. Namni tokko sodaataadhaa tokko jayinaadha. Tokko abbaa garaati. Saduma kanatti daambaa. Tokko luyna tokko jayinaa tokko abbaa garaati. Saduma kana ilmi namaa daambaa. Sadeen kanarraa nuti kamiidha manguddoon as jiru. Mataa kiyyarraa qabee. Okey, kana biraa dabar. Dargaggoon kun kana hojjettee silaa waan manguddoon godhuu qabdu. Nu dargaggoon kana godhuudhaaf an dargaggoon an galateeffadha. Karaa kiyyaanii hogguu akka harkanaa dhawaaf. Dargaggoon jiraattee bakka dhiira haa geessu. Dhiira hufansan dhiiga isaanii haa magarsiisu. Namni onnee qabu Oromoo wajjin dhaabbatee du'a. Nuti Finfinnee dabarsineen kenninu. Lama keenya bakka takka tarkaanfii takka diinaaf hin kenninu Tigireedhaaf. Wajjin dhaabbannu uummata keenya hafaa jiran. Garuu nuti warri Phoenixii jiru akkamitti jaarmaya jaarraadha. Nama jaarmaya jaaree diina dura dhaabbata. Dhiiraa fi dhalaan nu tokko ta'uu qabna. Kanaafuu arrumaan tana amma nama filaati. Mee akkatti walitti dhufnu manguddoo waan tokko haa jaarru. Nuti loonii miti. Ilma namaati. Dhiiga qabna. Fira qabna. Uummata san keessaa dhalan. Anoo ijoollee amma 8 gujjeessan. Mee akkamittiin deebi'ee rafaan. Yaadiiroo meetti yaada. Waan kanatti yaadnee waan kanaa qopheessinu. Jaarmee kana haa jaarru. Dargaggoon tolchitee as haa deemtu wanni jiru hin dalagu. Manguddoo waa tolcha. Manguddoo waa jaara. Dargaggoo kennanii dargaggoon hubbuusan hojjetti. Gartan biyya keessatti ijoollee tamaarii manguddoo wajjin du'aa jira kunoo jaarsan jira ciisu gartanii miti. Ijoollee iskoolaatii sun. Ummata. Jaartii san gartan umriin si 80 moo 90. Ijoollee iskoolaatii. Ummataa wajjin du'e jechuudha. Osoo ija keessaniin gartanumaa ibsobdan. Dhiisaaf irraa. Takka diinni karaa Islaamaatiin nu dhufe. Takka karaa kiristaanaatiin dhufe. Takka karaa waaqeffataatiin dhufe. Oromoon kiristaanaas taanan mukatti zamannaan dhagatti zamantee samitti zamannaan Oromoon Oromoodha dhiigaan. Ka gaafatu ilma namaatiif rabbii tokkicha malee.
ati yoo waa qabaattee waa diina beekte daytee uummatatti himuudha uummanni kabajaa sirraa fudhatee jala deema garuu oromummaan akka mallasniin jee karra qabdii keessa jiru yoo akka lootariitti kanatti waaqan OPDO'n oromoodha jee oromoodhaaf hin galu garuu an dubbiin dheeradhu dhiiroo dargaggoo jettanii dargaggoo achirraa adinaa dargaggoo waa meeqa dalayde deengaddu wanti kana hunda goote ammaan tana hiriira kana isii qopheeyse dargaggoo kanarratti wanni dhiibdan hin jirtu dhiiroo wanni koottaa wali koottaa waan takkaa haa murteessinu akkasii galatoomaa. Yaa jiru biyya ormaa kachicha na mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Advisory board sun yeroo set godhee guyyaa har'aa irraa election ni godhamee manni filamee warroonni kun dismiss ta'uu qabu. Sun recommendation kenna. Maaliifuu in any society, in any community to function, you need to have order. You need to have a head, somebody you call on, or you can never talk with evaluate the business community can we could not find one. That's why we are making this recommendation. This is solid. This is community number bad. Okay? And we feel this is to the best interest of the community. They should be removed. The advisory board should be created. And then new election should be set. They can run. It's not my problem. Okay. Yada mo gafi. Yada mari ikdeben. Isa gagges ne kane tu. Isa bibe. Isa ber. Yadi ber. Okay, go ahead. Hajenno. Wani simpilevi. Nuti. Guyasani. Yo wan Canadian Jason. Sirreessa dadhabdanis dadhabaa deebisaadha kanti simpil yoo communitiin silaa jiraatte namoonni sun yoo bakka jiraatanii yoo oromoo hojjetan abbaa bineensaan yoo hojjetan taate namaaf yoo hojjetan taate dhufanii ummata oromoo ka dhiiga gannaqamaa jiru ummata as keessa rakkataa jiru kana waliif fidanii nam shanin taanaan jaaran jechuudha amata shani wanni waan hin jirreef communitiin hin jirreef jechaaf oromoon dhugaadhaa yoo onnee qabaattu taate kan waluman jaamina yoo dhugaadhaan ni hojjanna jettan daasis warqee dhuftanii nama fidaa komitee fidaa addaan galuu waa hojjechuu hogguun kan asumaa dubbii borcaa yoo ollee daasis natiin uummata kallee faayidaan qabu yeroo keenyaas dhufna uummata kallee faayidaan qabu dubbiin bakka jirtu namni ilmi namaa dhiiga qaba oromoo ijoolleen hojjette hagalatoo warri waa hojjechaa jiru ijoolleen warri kakijaa jajjabaan kun warri waa balleessaa jiru isi an duratti dubbate gaafa san ammoo hagoo har'a rabbi waliin nu fideemti eega waliin nu fide nam shanii taanaan Arizoonaa wanni jaarree gallaa ka fedhe achumatti hafa oromoo kan taane ni hafa dirqiin hin jiru namni shanii ni gaa maal taatan qabsoon gaafa eegalamte nama shaniin eegalamte kijiba dhiisaa walis wanni wal goggodu akka dhadhaa wal dibanii maal kanaaf dhiisa akkasiin jiru akka ati jette sanii wanni jiru hin jiru yoo silaa jiraate uummata walis saabanii sanii bu'aarratti nama qaceelchan wanni jiru hin jiru wanni goon elekshinii goone nama fillee qopheessinii addaan gara. Gaaffii qabdu isarraa isatu gaggeessi. Yaada. Harka walitti dhaabata. Waa xiqqoo takkaan jechuun barbaada. Xiqqoo booda deebi'ee dubbata. Yeroo Impaarri Itoophiyaa Oromiyaa cabsee qabatee asitti gaamma Oromoon ganamaa fi galgala ajjeefamaa jiru. Haa ta'u malee ammaa kuni kasanirra jabaata. Akka Armeeniyaa gadi kan irraa dabarsiisanitti
sirra bal'ee Oromoon isa sodaa qofa osoo hin taane keenyatuma amata dandamu nama irra du'e booluu osoo hin taane nama Tigree biyya keessa jirtu wayyaanee isiis ajjeesee nuti dhuguu qabna akkasii waa mirkaneessuu qabna. Warri ala jiru hoo gargaarsaaf kiisha keessanirraa baatanii warri dipiloomaasii hojjechuu danda'an dandeettii qaba hojjetanii warri hiriira bahuu danda'an akka Oromummaatti itti dhagahame hojjetu. Figan jirada wan boru aranyada ibsadee dullumus nabasa hiyoomu figan jirada wan boru aranyada ibsadee dullumus nabasa hiyoomu ya jiru biya orma Citana morma Kamin obseturai Kayo mudafra Sun hunda dhiisee bahee halkan guyyaa dahee kunoo baqattuu tahee bahee nuunaaf nahee. Sun hunda dhiisee bahee halkan guyyaa dahee kunoo baqattuu tahee bahee nuunaaf nahee. Yaa jiru biyya ormaa Kacitana morma Akamin obse